عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو في دعوة تورد يوتيوب channel حليمة أروتوب ويلكم الشمال كفوني وندك السنة الله بيجي صدق قد سون جن جين كيسنا كابو إيجا ورد تكي يصل لسنورت نيرسو وفتيا دبتشو فتيا من بين إنجرو ما لرا دبتشو يداجي چون كيسن هنافو فتيا أكم أرجتني namni hundu ilaalcha mataa isaa qaba, yaada mataa isaa qaba. Maaliif waan tokko irratti dubbataa jechuudha. Akkanallee hin dubbatu waa malee. Wanni ani irraa dubbachuu barbaade ijoolleen dhiiraa ka Ijiptii yookaan Kaayiroo keessa jirtan maaliif hin fuune fatiyaan bareedumsallee hin qabdi, wanti isirraa hafe takkallee hin jiru. Namni tokko abbaa manaa argatee qabatu wallaalaa, tokko ilma argateetiniin badhetti darba. Subhaanallah, tokko immoo dhabeetiniin hawwa. Yookaan akkuma argitan kana carqii garatti guuttee akka nama ulfa garaa qabu taati, yookaan immoo veelloo godhattee akka nama sargii qabu taati. Kuni martuu namni tokko obsee waan tokko dadhabeetiniin dhiifamallee naa godhaati. Maaliif waan garaa na nyaate tokko osoo hin dubbanne biran taruu jechuudhaan amala kiyyatti jechuudha. Kanaaf namoonni sagalee kiyya kana dhageeffattan sheer godhaati. Maaliif dhiirri akka waan dhiirri dhabameetitti jechuudha. Walaakin martuu nasiibuma, walaakin rabbii abbaa mana gaarii yeroo gabaabaa keessatti daddaffitti isin hundumaal du'aayii godhaaf rabbi halaafisu. Isiif akka isillee kan miidiyaa irra bahee viidiyoo ofii waraabiin kan miidiyaa irra bahee dubbatiin ka garaa ofii keessa dhooffateetiniin yoommoo bultii ijaaradhaa, yoommoo ilmoo godhadhaa, namni hundu ka argatetu qiimaa waan dhabeessan hin beeyne malee ka dhabe garuu qiimaa waan dhabeessanii yaaddaa jechuudha halkanii guyyaa. Rabbi nama waan tokko argate itti safuu rabbi nuun taasisini. Walaakin rabbiin abbaa manaa gaarii nuuf haa taasisuu jechuudha. Kan assaqaayya kan yaaddessu kan cinquu osoo hin taane rabbiin abbaa manaa gaarii kan nuuf yaadu, akka haadha abbaatitti kan nuuf yaadu, akka obboleessa hiriyaatitti, akka abbaa manaa gaariitti nama nuuf yaadu rabbi nuuf haa taasisu. Isa kanaan alatti wanni biraa namoonni tokko dhiirsa hiyyummalleef ni jibbaa. Hiyyummaaf gonkumaa dhiirsa keessan hin jibbina. Amala gaarii qabaannan, si jaalannaan, si kabanyaan, warra kan kee kabanyaan wanni dhiirarraa barbaachisu isa kana jechuudha. Si jaalatee warra kan kee kabaje jennaan hiyyummaaf hin jibbin jechuu dhiirsa. Waan fedhellee yoo dhabe hiyyummaaf jecha jibbuun hin barbaachisu, warri hiyyummaaf jecha jibbitan jedha. Walaakin warri oddoo isin jaalattan osoo isin kabajjan isin dhiisee gara biraa ijji mil'attu garuu dhugaa qabdanii Rabbiin isiniif haa laaffisu. Amallee dandeettii niitii lama bulchuu qabaatee isinillee qixa jaalatee amma yeroo ammaa kanatti Allahu aalamii yoo ulamaa'in diinii rabbii gadi fageenyaan sirrii baratanii qabanii wal qixxeessanii dubartii bulchan malee kabira Allahu aalama qabriitiyaa fi namni wal qixxeessee bulchuu jira jedhee ani yaadu haadha manaa lama fuudhee kan qabe kan ta duraanii san achi darbeetiin jiraata. Isuma kana lamaan ani gama kiyya namni dubartii yoo dhiira ceembitellee yoo dhiira jibbitellee yoo itti aartellee gama kiyya isa kana tokko takka inni jirti hiyyummaaf jecha isa jibbitu jechuudha. Gonkumaa abbaan manaa keessan isin jaalate taanan akka dhaamsa kiyyaatitti hiyyummaaf jecha hin jibbina. Namni qananiin dhalate hin jiru. Namni hunduu dhalateetuma dalagatee rabbiin ganama riskii isaa katabee akka riskii ganama rabbiin isaa katabe sanitti sadarkaa ilma namaa ga'ee kakalee hiyyeessaa har'a dureessaa, kakalee dureessaa har'a hiyyeessaa rabbiin akka tokkotti hin taa'u jechuudha. Dalagattanii yoo jettan hiyyummaan waan hin jijjiiramneef hin jiru. Hiyyummaan ni jijjiiramti. Abbaa manaa keessan warri inni isin jaalatu isin kabaju ka duniyaa dhabeef mana maa qabaatuu dhabe, makiinaa maa qabaatuu dhabe, damooza maa qabaatuu dhabe, dalagaa yoo dhabe biyyi keenya keessa dalagaan hin jiru, maa gabbayee dalagee wacii naa godhuu dhabe jettanii abbaa manaa keessan odoo inni isin jaalatu doosee hojii fi gujibbitanii nama akkanatti dhabee rakkatu kana ilaalaa jechuu barbaadeeti. Taani wanni biraa wanni dhiirsa ofii namni jibbuuf hin jiru jechuudha. Hiyyummaaf jecha gonkumaan jibbina.
ani waan qabda waliin nyaadhaa waliif obsaa jireenyi illee yoo qaala'e nama maratti qaala'e wanni godhan takka illee hin jiru rabbiin nuuf haa laaffisu alhamdulillah ala kul haal jenneetumaan jiraachuudha rabbiin nuuf haa laaffisu kanaafuu fatii allee rabbiin abbaa manaa gaarii daddaffitti usumaan niyyanne daddaffitti rabbi abbaa manaa gaarii siif haa kennu yookaan veelloo kana marraa lama marraa sadii godhatte jechuudha yeroo ani viidiyoo isii irratti argu akka nama sargii qabuutitti veelloo kana godhatte akka malee taate rabbi abbaa manaa gaarii daddafisii haa kennu gaafa hoggaa ilma ati hawwitee irra carqii gara baatte akkana taatu kanallee rabbi ilmallee sii haa kennu yeroo gabaabaa keessatti hawwii kan kee yaada muraada kan kee daddafisii haa guutuu viidiyoon kee yoo si bira ga'e aamin 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 jedhi isin maraafuu abbaa manaa dhabda rabbi abbaa manaa isiniif haa kennu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota kiyyaa nagaan na turaan ga viidiyoo kiyya biraati walitti deebinutti waa'ee fatiyaa gara nyaatennaan irraa dubbadhe yookaan ilma barbaaddi yookaan abbaa manaa barbaaddi umriin isillee deeme umriin hin taa'u namni kun nama silaa ilma 3-4 qabu jechuudha osoo gizeen bultii ijaarate walaakin rabbi namaa kennu malee ofiin waan godhatanii miti jechuu dhiirsi abbaa rabbi laaffiseeftu dhiirsa argateetiin wajji jiraata rabbi isiniif haa laaffisu ka yaadan nama horatu ka malaan nama horatu ka namaaf obsu ka namaaf dhoysu ka nama gorsu abbaa rabbi laaffiseeftu argataa jechuudha namni rabbiin hunduma keessaniif isin haa laaffisu dhiira addaan baatanii dhiira wajjin bultanii umrii dheeraa wajjin jiraattanii viidiyoon kiyya kaarra kana fakkaata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naftu